yeroo ammaa kana baay'ee hammaatee jira. Ijoollee daa'ima mana barumsaatti summii nyaachisuun jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Maaltu deemaa jira? Warra bilisoomen gaafataa jira bar. Maali wanni kun yoo jettee ilaaltu waan baay'ee nama saalfachiisu. Ayyeush! Ageenyeush! Isaaba darbee jira roorroon dhugaa rabbiin isiniin jedha. Isaaba darbee jira. Baay'eedhaan gaggaa'ee jira amma. Naannoodhuma Gujiitiif argitee Booranaa kanaaf argitee Wallaggatti balaa isaaban qabne deemaa jiran. Inni kan amma Oromoo irratti hojjetaa jiru kun eenyutti himanna? Eenyutti iyyanna? Bilisummaan jira gaafa jennu bilisummaan kun daangaa keessatti fayyadamnu qabna. Bilisummaan daangaa keessatti fayyadamnu qabna. Daangaa bilisummaa yoo beekuu baanne an bilisummaa waan hin qabuuf waanuman fedhe godhuu hin danda'u. Bilisummaa gandi tokko dhumee gandi kaan nagaadhaan jiraatu. Baay'ee nama jibbisiisa. Wanni sirriitti ilaaluu qabnu bilisummaan bata cabbaa dhufee jira. Sirriitti jira. Ayyoo bilisummaan akkas taate bilisummaan afincaadhaan naa baatu gaafunyaan naa baatu. Maal bilisummaan akkana? Dhiya keessa humna hidhatee loluu jira. Wallahi billahi an ofan jibbaayu ani yerooni taayee danda'a. Ijoolleen namni yoo guyyaadhaan waa barreesse argita maalummaa isaa. Namni akkam baran akka mana yaalaan dhan godhamutti toora sanitti waan saniif gadhiisuu hin dandeechuu mootummaan hin jira. Toora sanitti bakki ati mirga itti daangessitu jira jechuudha. Yeroo wanni to'annoodhaa ol ala bahu mootummaan waan san to'achuudhaaf waan san bakka deebisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamu jira. Afaan isaa keessaa sii gadi ilaalte haga hudduutti banaadha. Haga hudduutti. Banaadha walitti banaadha. Annama akkasii uumaadhumatti hin argine. Uumaadhumatti nama akkasii hin argineen. Waan akkasiiti gaa ka biyya bulchu kunoo.